Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Wallagga dhiyaa ana gullisoo keessatti akka warri tana baqannee baane jedhetti waraanii abaa'oo shanee nama hedduu fixe jedhe tanaan himatan ammoo yaayyuu mormate. Ameerikaan bor pireezidaantii filatte qophiin jirtu maal fakkaatti? Dameen mirga namaa tokkummaa mootummoota Ameerikaa waliin biyya 14 qorachuu jirtu waan arsanitti himnu keessaa tokko oduu tasaana tujbeen nutti. Kanaaf qabnu kunoo Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa uummata Tigraay irratti shira dalagaa ture. Gara tarkaanfii humnaatti jijjiiraa waan jiruuf uummati naannoo sanaa qophee isaa cimseetti fufuu qaba jechuudhaan sabaa himaa naannoof ibsaniiru. Rakkoo biyyattiif furmaata fiduuf waltajjii mara hirmaachisee qophaa'uu qabaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon har'a ibsa sabaa himaa naannoo sanaaf kennaniin keessumaa naannoon filannoo erga geggeesseas mootummaan federaalaa dhiibbaa miidiyaaf dinagdee irra kaa'uudhaan itti dabalees tarkaanfii humnaatti ce'aa jira jedhan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Filannoo nagaa walabaaf kan haqaa biyyattii keessatti geggeessuuf qaamotii dhimmi ilaallatu martinuu waliin akka hojjetan dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa yaadachiisaniiru. Boordiin filannoo har'a onkoloolessa 23 sanbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti paartilee morkattootaa waliin marii geggeesseen keessumaa paartileen hangi tokko haalli nageenya yeroo ammaa filannoo geggeessuu hin dandeessisu jechuun yaada dhiyeessaniif dursee waliigalteen biyyoolessaa irra gahamuu qaba yaadawwan jedhaniif dura teessuun boordichaa deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis paartilee hanga tokko biraa rakkoo nageenyaa waliigalaa ilaalchisee gaaffii ka'eef dhuguma rakkoolee kanaaf furmaanni akka barbaachisu eeranii rakkoolee nageenyaa kallattiin filannoo waliin wal qabatan hiikuuf garuu qaamni tokko sadarkaa biyyoolessaas ta'e sadarkaa naannootti caasisuuf karoorri jiraachuu adda Birtukaan miidhagsaa ibsaniiru. በየደረጃው የምናቋቁማቸውን ደግሞ sadarkaa biyyoolessaattis ta'e naannootti ta'uu danda'a. Sadarkaa hundumaatti waltajjiiwwan waliigaltee qopheessinu kan hoogganan itti gaafatamtoota waajjiraalee naannolee kan ofii keenyaa ta'u. Akka naannoleetti immoo akkaataan ijaaramasaa maal ta'uu qaba? Hirmaattonnis eenyuun ta'uu qabu ka jedhu jira. Sababiinsaas akkaataa bulchiinsa seeraa yookaan nageegumsa biyyoolessaa akka sirnaatti dabalee bakka maratti rakkoo sana furuuf kan gargaaran jiru. Bakka tokko tokkotti jaarsolii ta'uu danda'u, hoogganoota amantii ta'uu malu, miseensota hawaasa siivilii ta'uu malu. Sana ilaaluudhaan ulaagaa ofiisaa danda'een miseensonni isaa adda baafamuu jechuudha jedhan. Yeroo ammaa biyyattii keessa rakkooleen siyaasaa furmaatan argatin waan jiraniif boordichi dursee rakkoolee kana furuu qaba gaaffii jedhuuf adda Birtukaan innaa deebisan gaaffiin kun aangoo sirnaa kan boordii filannoo keessatti naammatamu jedhanii haa ta'u malee qopheen filannoo geggeeffamaa utuu jiru paartileen waltajjiilee sirnaa mararratti kan akkasii mari'achuu akka qabaniif barbaachisaadha jedhan. Waltajjii akkasii qindeessuuf garuu boordiin filannoo walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu yaadachiisaniiru jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Mootummaan Aljeeriyaa namoonni heddumminaan ba'anii sagalee akka kennan jajjabeessuyyuu referendamii sagalee kennameef uummata biyyattii 4 keessaa tokko waan ta'u qofaatu hirmaate. Pireezidaant Abdulmajid Tebooneef waraanni isaanii cimoo ta'an sababaa aariin uummataa mormii kaase waggaa tokko oliif tureef hiika ta'a kan jedhan heera haaraa beeksisanii jiran. Ba'iin murtii uummataa har'a beeksifama jedhamee eegama. Haa ta'u malee dilbata kaleessaa uummati ba'ee filate dhibbarraa harka 23.7 ta'uu qaamonni filannoo ka beeksisan yoo ta'u miseensonni mormii geggeeffamee garuu sochii isaanii danquuf ofuma kan geggeessame jechuudhaan sagalee kenname sana fudhatama dhabsiisan. Weerarri koronaa tarii adeemsa sagalee kennuu sana kan danqe yoo ta'u sanbata darbe Aljeeriyaa keessaa namoonni 300 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Heerri haaraan yeroo marsaa hojii pireezidaantii dabalatee paarlaamaaf aangoo dabalataa kenna. Haa ta'u malee waraanni biyyattii siyaasa Aljeeriyaa keessatti humna jabaa kan qabu yoo ta'u erga Tibooneen filamanii qabee garuu hagas hin beekamu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantiidhaaf eenyuun akka filatan namoota hin murteessine amansiisuudhaaf har'a guyyaadhumaaf duula geggeessaa jiran. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp fi ittaanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden kutaalee adda addaa keessumaa kanneen filannoo kibxata boriif barbaachisaa ta'an keessatti duula filannoo geggeessaa jiru. Lamaan isaaniif bakki irratti fuulleffatan kutaa Pensilveeniyaa yoo ta'u yaada uummataa dhiyeenya walitti qabameen Baayiden dursaa jiran. Bara 2016 keessa garuu kutaa kan Tiraampitu injifate. Namni kutaa Pensilvaaniyaa injifate sagalee filannoo calaluuf murteessaa ta'e 270 20 argata. Bahiin filannoo hanga xumura torbaniitti hin beekamu.
waggaa kana yoo xiqqaate uummanni miliyoona 94 hanga kaleessa galgalaatti dursanii sagalee kan kennan yoo ta'u sababa sodaa koronaaf jecha hedduun sagalee poostaan ergame kutaalee hanga tokko keessatti lakkaa'uun yeroo fudhachuu mala. Tiraamp manni murtii olaanaan sagalee poostaadhaan ergame hanga guyyaa filannoo qabee kan ergame yoo ta'e lakkaa'amuu danda'a kan inni jedhe qeeqanii jiran. Akkuma kana dura himataa turan irra deddeebi'uudhaan kaleessas filannoon waliin dhahamuu malaa jedhan Tiraamp. Filannoon Yuunaayitid Isteetsi sagalee uummataa irra jireessa qofaan hin murteeffamu. Miseensota sagalee filannoo calalan 538 keessaa nama sagalee miseensota 270 argatetu pirezidaantummaa injifata. Filannoo pirezidaantummaatti dabaluudhaan uummati sagalee kennu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa 435 barcuma sanatii 100 keessaa 35 akkasumas bulchiinsa kutaalee biyyaa 11 filachuuf sagalee kennaa jiran. Bangladesh keessaa har'a yoo xiqqaate uummanni 50,000 ta'u daandii magaalaalee galma mootummaa Dhaakaa irratti bahuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon kanneen islaama qeeqan ilaalchisee walabummaan yaada ofii ibsachuu kan isaan jedhan balaaleffataniiru. Hiriirtonni mormii kun meeshaalee Faransaay akka biyyattii hin seenne kan fedhan yoo ta'u, embasii Faransaay kan gamasii fuulleetti hiriiruu yaalanis poolisiidhaan dhorkaman. Faransaay Bangladesh waliin michuu daldalaaf adda durummaan deeggarsa kagootu biyya barbaachistuudha. Qindeessitoonni hiriira sanaa namni irratti hirmaate 100,000 ta'u yoo jedhu poolisiin immoo 50,000tti tilmaamee jira. Dhumarrattis Eder Militaa'oo waan koronaa qabuu fi tapha borii kilabiin isaa Inter Miilaa waliin taphate keessa hin jiru. Gurbaan dhalootaan Biraazil namni ganni 22 kunini kophaatuuf baasa biyyaa walanqatee of laallata. Namni waliin taphachuuf yaayyuu qoratanii isum qofa irratti argan. Real Madrid Champions League irratti garee baa keessa jirti. Garee cufaayyuu isii dududuub jira. Kilabiin isii waliin taphatte Inter Miilaan ammoo mata keessa jirti. Sadee soor jirti. Militaa'oo ammaan tan korona irratti argan kunini baran qofa marroo sadii kilabii tanaa taphata. Jalqaba Champions League irratti kilabii Ukraine Shakhtar Donetsk waliin taphatanitti gaafas 3-2 ammoo waamte kilabiin isaa. Kilabiin Scottish Rangers illeen ijoollee isii lama Jordan Jones fi George Edmondson seer koronaan to'atan cabsanii jedhanitti dorgommii irra dhaaban. Akka jecha kilabii isaatti jarri lachuuyyuu seer cabsee jara kilabiin hin beekne waliin qophii gammachuu keessoon. Jara kan ammaan tan qoratanii torbaan lamaaf kophaa baasanitti tapha irra dhaaban. Seer baafanne amaluma kanaan bulla amal namiin fudhan tokkollee ittiin callimnuu jedhu. Daayirektariin isaanii Stewart Robertson. Jara kun eegii kilabiin isaanii dorgommii Champions League irratti kilabii Kilmarookin tokkoof duwwaa mooteen duubatti qophii gammachuu sunitti dabran. Torbaan lama keessatti tapha tokkollee taphatan jara kun. Oduu koronaatiin taphataan Juventus Cristiano Ronaldo haqar koronaa irratti arganii wallaanachaa bahanii amma yaayyuu fayyee jedha. Ronaldo kana tapha hedduu irra dhaabanii haleetti deebi. Taphii Ronaldoon keessaa ol keessa Juventus Barcelona waliin taphatte fa'a. Tapha halee kilabiin isaa Spezia waliin taphatte irratti ammoo Juventus itti moo'e. Taphataa Bayern Munich Nicolas Sulele koronaa irratti arganitti wallaanachuu jira. Isallee dorgommii Champions League tan keessa isallee ayyuu baasanii kubu qabaadha. Namni ganni 25 kun kilabii isa tana nama akka utubaa dhabeessee dhaabu. Taatullee aga qulqullaa'utti dorgommiitti hin deebi'u. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Siirii Aalleetti jiran. Ibrahimovic kaleellee saatii hobbaat irratti kubbaa akrobaatiitti hojjete goolii galfate. Akkanaan AC Milan Siirii A keessaa tokkeessoo jirti mata keessa jirti. Ibrahimovic namgana 39 barhan qof goolii 7 galfate. Kilabiin ta'e Awurooppaa keessaa kilabii ijoollee kaimaatti guddattu anatti keessa nam guddaa malee jedhe. Ibrahimovic ganna kan qofa Siirii A fi goolii 22 galcheef. AC Milan eegee kilaboota kubbaa miilaa addunyaa hedduu koronaaf jedhanii tapha hedduu irra dhaabaniitiin eegee waxabajjii dabarte dorgommii deebi'anisitti kilabiin isa tun takkum immoo waan jedhetti waraanii abaa'uu shanii lola sab tokko irratti xiyyeeffatanii namnagaa hedduu fixee jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa ceeruu cufaan fayyadameetiin rakkootaan hin buqqisaa jedhe. Nyaaphi Itoophiyaa akka muummee ministeeraa jedheedhanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti bada jedheetiin ka'ee jedhee jedhe. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa illeen daba abaa'oo shanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakoor malkaatti erge. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee kaleessa dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Wuddina Balaay haleellaa kaleessa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa Gullisoo bakki isaa Gaawwaa Gaanqaa jedhama. Reeffa 35 lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaa achi dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis
ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuu isaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessisuudhaaf dhufuun oollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa gullisoo hooggananitti bilbille. Hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaanne walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf moobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan. Mataasiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan. Obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo sa'aatii 11 haleellaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan. Lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleeffate jechuun dubbatu. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matareesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleeffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nutu bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan kaaniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa gullisoos ta'e godina Wallaggaa lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonag Shaneen kaleessa godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa shororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseeraa akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha shororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonag Shaneen kaleessa gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kana irratti lubbuun lammiilee meeqaa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhamee hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate Oonag Shanee irratti tarkaanfii ni fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan Oonag Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataa yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'udha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororteessummaa jiru itti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkasii fudhattarraan ala waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu kallattii hin qabu hin godhusii godhees hin beeku. Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan argannee akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdanii iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan
qabeenya qaban bilbilatu nafin maallaqatu nafin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matareesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jiru. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti bobbii godhee qaba qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu Oromoo waan taaniif bakka kana deemuu qabdaa jedhee bakka tarkaanfii fudhatee qaba keessumaa kan gullisoo kana wajjin qabatee jechuudha. Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii gundii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoo isaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwachaa jirarraanala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira qaamni sin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u? Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko keessatti ni argamu waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo jechaa turanii qaamni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo gita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessaa bifa waboo kanaan gurmaanii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beennaa jechuudha kan boodines ni qabna. Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waggoota 7 darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaa ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Harka hiwaati kee jiraa jedhu. Wanti tuni ijjeecha sab tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa ana gullisoota irratti gaddeetti dhagameen ibsa kanallee baase. Pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaatti Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fitte. Uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namuu qoodi keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el har'a maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun dhageessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsatee itti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaaf falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa 2 ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaa hin ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hundarmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaa'anis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humnaalaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay leeluuf akka qophaa'aa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun
uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa yaleeluuf kan hojjetaa jiru ta'u uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maratummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaase. Filannoon guddoon ammoo boru jalqabde. Eenyutti mo'achuuf deema? Qophiin jirtu man fakkaate? Michelle Queen itti nu ergee jaalanne nutti. Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi guyyaan tokko lafaafeetti pireezidaant Tiraampii fi dorgomaan isaanii ittaanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden maaliif pireezidaantii ta'anii waggootii dhufan arfaniif waajjira Waayit Haawus qabachuu akka fedhan uummata sagalee isaanii kennuuf ibsaa turan. Namoonni guyyaa filannoo jechuun kibxata borii yaaddoo weerara dhukkuba COVID-19 irraa ka'uudhaan kallattiin argamanii sagalee kennuu laata inni jedhu waan guddaa hin beekamin jiru. Piroojeektiin filannoo kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti sagalee kennaniiru yookaan filatanii jiran. Lakkoofsi kun namoota waliigalaan waggaa 4 dura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jeesan Miilar duula gama warra Rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Tiraamp maadhee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Ispaanishiif kutaalee duraan maadhee jabaa deemokiraatotaa ta'an keessatti jedhu. Guutummaa biyyattii keessatti kanneen sagalee kennan yaada isaanii jijjiiraniiru. Marsaa ammaa kanatti walta'iinsi jiru adda. Erga bara 1972 as paartiin Rippaabilikaanotaa keessatti injifatee kan hin beekne kutaan Minisootaa dheengadda kan kutaaleen yaada jijjiiruu isaaniin milkaan injifannoo arganneerraa jedhu. Kutaaleen Rippaabilikaanotaa jedhan gama deemokiraatotaarraa pireezidaantummaadhaaf akkasumas ittaanaa Senatar Kamilaa Haaris Joorjiyaa fi Aayowaa daawwatanii jiran. Kutaaleen kun sadan bara 2016 keessa Tiraampiin deeggaraa turan. Duula paartiin Baayiden gaggeessuuf gorsituu gameettii ka ta'an Aniitaa Addan akka jedhanitti uummanni jijjiirama arguu waan fedheef hedduuminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu. But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early... Lakkoofsa namoota guyyaan filannoo ituu hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isa ammaan dura ture mara ni caala. Uummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu maluu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pireezidaantummaa kibxata borii kana booda ba'iin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti ba'ii filannoo kana baruuf eeguu qabu. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaas haa ta'an humna qabeessa galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qaban itti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabee as biyyoonni martinuu yeroo 2 irratti hirmaatanii jiru. Amma immoo yeroo sadaffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100% guutuu ta'uu isaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbi himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun
biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan waliigalan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qaban qabu. Dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti himan. If by chance they don't address their own issues in a akka carraa ta'ee dhimma isaanii karaa dhugaan hin dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban. Garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesh akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa laftitti argate jiraa jedhan. Biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi